gaazexeessummaa kanaanii waggaa meeqa amma hojjate Tasfaayee? Ogummaa jedheetti galee jechuun qaxarameetti galee kanan hojjedhe mootummaa keessa waggaa 2 caalu ture. Ofuma gootifan dhiisee bahee seenaan isaa guddaadha. Televezyiinii Itoophiyaan ture. Itti gaafatama guddaa kaftanyaa piroogiraama azzagaaji. Dorgomeen galee muudama miti. Namoota hedduu keessaa dorgomee. Achi nan bahee egaa sana booda urjiidha. Urjii immoo gara waggaa 4 walumaa galatti daayireektilii waggaa 6 biyya keessatti biyyaa baanee immoo gaatuu beektaa OMN achi ONN keelloo chaanel Oromiyaatti egaa amma danda'ametti jireenya biyya alaa kanaan beektaa malee gadi hin teenye. Televezyiinii Itoophiyaatti galuu keetiin duratti isa jalqabaati moo duraan hojii qabdaa ture? Isa akkuma reefuun baradhee fixee baay'uuti yoo isa dura garuu warra reediyoo afaan Oromoo bira dhaqee hirmaadhaan ture. Isa sii kaasuudhaaf ture. Akkamitti akka jaraa hojii walitti hidhannaa koo akkamitti akka jalqabe yooti gaafa isatti dhumna. Amma yuunivarsiitii bara waggaa arfanuu deemeen hirmaadhaan ture reediyoo irratti keessaa qophii bashannanaa irratti. Kana amaatarummaa dhagaa fedhiidhumaa inni qaxaramiti akkasii ture. Walaloofaa dhiyeessita charretti. Walaloodha seenessoo shoort stooriidhaan kana raadiyoo diraamaa akkasii ture. Seenaa walaloo kanaan wal qabatee gaazexeessummaa keetii alattis egaa walaloo sirbootaaf ta'anullee akka barreessite dhagaheen jira. Eenyu faayiif barreessite sirboota walaloo kan beekamoo ta'an kan? Kunis laasiriiba hirmaannaa reediyoo irratti qabu turerraa kan ka'edha. Tun barataa jiru. Dura Abitoo Kabbadaatu waan inni reediyoo irratti dhidheessu kan dhaga'a. Ijoollee yuunivarsiitii warra beeku natti ergee nama kana naa barbaadaa walaloo naaf barreessu jedhee gara walaloo 3 harkaa fuudhee kukkutee sirba adda addaa keessatti mala safuu milluu ishee sanafaa maaloo tokko harkaa badeegaa tokko isaa kan cidhaa tokko fa'a looshaa kan biraa bakka sirba waan 3 keessa kaa geerarsas kukkutee hiiloleedhaa fi sirba iluu tokko beekamaa jaallatama iluu yaada daraasaa saduu Elfinash Qannootiifis Muhammad Sheekaa immoo ergas dheenyeyyuu fudhatee sirba gaarii tokkotti gammadee erga inni shaakalee fixee booda iyyuu akka inni natti himetti warri amantaa cimsan kun sirba dhaabuu qabdaa jedhaniini. Maali sheeka maal taate naannoo sheekotatti iyyuu natti jedhamsaa'ee sirbitu naan jedhe kanaaf aniyyuu lafa kaa'e naan jedhe akkas fa'aa ture. Ammas immoo ijoolleen sirban tokko na gaafatanii waan kennaan jira warri biyya jiranu tokko amma dhiyeenyatti hin baasa'u jedhaa jira. Dhiyoo kana immoo dhiyeenya kana gaa iyyan daanqootiin dhufteetta. Iyyin daanqoo keessumaa nama akka kootii baadiyyaa keessatti guddate dhalate keessatti hiika guddaa qaba. Daanqoon barii ganama ka'ee qoochoo rukutateetu iyyaa barii ibsa. Iyyan daanqootiin waan jedhuun dhuftee jirta. Maanni iyyin daanqoo? Waan tokko naa qabadhu waan walaloo koo hunda irratti kan appilaayi godhu. Yoo waan tokko argee ilaalee yookaan dhaga'ee na kakaase qofadha. Kana waa barreessu taa'ee kan walaloo waan biraas. Kanaaf walaloo koo hundaaf sababan qaba. 91 92 yookaan 83 84 dargiin kufee waan sana duratti hin argin tokko arguu jalqabne. Waa dhufaa jirtiidhaananii afaan kana isa akka fedhan dubbachuun kun garuu immoo waa'ee hojii ogbarruu kana hojii litiracharii kana yaaf qaadu otuu qeeqxotaa dhiifnee wayya. Iyyan daanqoo bari'uu geesseettiidha. Intini isaanii guddaan sana hunduma isaa garuu warra dubbisuu dhiiseenaa wayya. Maqaa kitaaba haaraa waladoodhaan baafteetta maqaa kitaaba keetiiti. Walaloon tokkos keessa jira. Mata duree sanaan keessa jira. Achirraas immoo hin hubatama yaadni sun wanta jechuu barbaade sun achi walalootti keessa jira. Eega biyya alaatii baate kan barreeffamanidha moo kan duriitii jalqabeeti kanaaf? Hundi isaa'u tokkittiidhaan alatti. Hundi isaa'u biyyatti sababa isaan beeku tarii waan akka duriin akka kaasu dhibe ta'ee beeku tokkoon sun Hussein alaa sun Naayiroobiitti akkam biyyaa ba'een
Sana chittoomtu biyya laata kanan barreessan jiru irra caalaan isaa seenaadhaa, aadaadhaa, afaanii waan akka nama tokkootti immoo akka Oromootti immoo ofii kootii ekspiriyaansii godhe irraa kan ka'e fa'i baay'een isaa tokkollee kan sababa hin qabne hin jiru. Walaloo kee keessaa kitaaba kee keessaa tokko kanan arge Burraa Karrayyuu kan jedhu tokko argeera bara 1986 kan barreessite waan Burraa Karrayyuu jedhu kana nusi dhagaa turre ijoollummaa keenyatti sabni biraallee afaan biraa dubbatullee itti fayyadama. Seenaadhaan waan wal qabatu qaba Burraa Karrayyuu kana mootuma fokkorsuudhuma jettee fudhatte maanni Burraa Karrayyuu kuni tasuma. Amma tokko walaloo tokko sababa jara amma hunda isaaniitu amma tokko jajjaboo ta'e isa barbaachisaa ta'e jala kakaa'eera sababa isaa akkamitti eessaa akka dhufe kaampaasumatu jirru fatanaa maatirikiidhaan kanan iyyuu gara gaggalcha ilaala. Fatanaa maatirikii bara sanaa kan itti fakkaatutti anis akka qorataatti yeroo 2-3 carraa argadheen ture warra Finfinnee keessaa qorachuudhaaf bobba'een ture. Qormaata Amaariffaa keessatti iyyuu Burraa Karrayyuu aalee jedha. Akka tu'etti Fiqaadu afaan garaagaraa keessatti nageenya adiinuu itti gargaaramuu danda'a. Diikshinarii Ingiliziffaa moo fuutee jechoota afaan gara biraarraa dhufantu jiru. Garuu biraakeetii keessatti eessaa akka fudhataman kaa'ama. Fakkeenyaaf shaampiyoon kan Faransaayiti biraakeetii keessa Fireench jedhanii kaawwan isaa. Kanaachitti immoo akkuma jechaattuu afaanota gidduu daangaan hin jiru jedhama. No boundary between languages. Akka fedha walitti dhangala'uudha. Kun garuu hin jiru. Itoophiyaatti akka hataniitu kutanii deemanitti akka dhimmatti yoo malee achiin fuudheen hin jiru. Amma kun immoo fatanaa keessa kaa'ame. Fatanaa guutuu biyyaa keessa. Ani baadiyyaattan beeka Burraa Karrayyuu eenyisaa sochuu jedhama. Maal kun jedhan waan biraatiin wal qabsiise gaa. Waan nurraa fudhatamee abbaa ta'uun keenya haalamee kaadamee kan ofii godhatanitti waan kana wal qabsiisetaniyyuu barreessee akka argitetti gaa Burraa Karrayyuu deeffadhu keetii ittiin aadadhu itti beektaati. Bira jira laata akka kaakilee akka kaakayyuu akka kaakilee akka abbaa keetii akka kee duraa akka abbaa keetii Burraa jedhee amma tokko immoo iyyuu dallansuu ibsadheera. Burraa Karrayyuu eessatti beektii ittiin aadattis jedheera. Akkuma isin jedhu garuu sana caalaa hiika isaa warra dubbisu boodu dhiifnee wayya. Karrayyuu Oromoo keessatti saba tokko achirraa dhufee laata. Karrayyuu kun immoo waan biraatiin wal qabataa laata waanuma jedhu hordoftoota keenyaaf. Akkasillee Karrayyuun dhuguman jira. Akka aadannootti wanti kun beektaa ani dideedhaan Burraa Karrayyuu harkaan kennu didee maal inni muka tokkotu jira muka qottoodhaaf illee gadi hin jenne jira Karrayyuu kan jedhamu. Didaa akka sanaa jabaa akka sanaa jechuudha. Wal diddaafaa keessatti kan qabeettaa namoonni wal didan gartuudhaanis ta'e kanam tokkooti dhaadannoodha. Dideen tasayyuu akkamittuu kennan harka jechuudha. Yeroo baay'een dhagaa mukas jedhan wal dhaadatanu kana dhagaan guddadde. Sanarraa kan ka'e diddaa ibsachuudha wanti sarara caalaatti. Ani didee harkaan kennu akkuma mukichuu qottoodhaaf gadi hin jenne an gadi hin jedhu akkasii dubbiinsa dhuguma Karrayyuunis immoo gosti tokko jira. Baay'ee gaarii. Kan biraa mu'ammas walaluma kana keessaa aadaadhaa wajjiniin yookiin jecha abbootii keenyaatii wajjiniin kan walitti qabatu tokkoon arge waajaa diniq jedha. Waan kana dhaggeeffachaa guddanne dura abidda bukkee teenyee dhibboofaa gaafa dhaggeeffachaa jennu warri gurguddoon nutti himu waajaa, waashan, waasagal diniq lakkoofsaan wal qabatee kan dhufe jirame. Maanni waa'ee waajaa diniqii kun nutti himuu dandeessaas? Isa dura yuumee walii gala waanuma abidda bira galgalas ta'anii guyyaa sama dirree tikee loonii fa'itti waan jedhan sana maal akka ta'e quba qabnaa ilaata seetutu kaafne. Beektaa dagaagina ilmoo namaarratti hundaa'ee haala ammatti barachaa jirru kun haala qindaa'een kilaasii keessatti riimootiidhaayyuu maaloo jedhame kunus ta'ee mootuu jiru ammayyuu barnoonni gosa lama jedhama. Formal and informal. Informaal isa kilaasii keessaati organized taate. Informal isatti naannoo keetii barattu. Bara sana garuu bara durii bara kaakayyuu keenyaa baay'uu keenyaa
yeroo abidda bira ta'anii tapha akka sanaa adda addaa kan taphachiisan gaaffii deebii wal qorachuu jira walaloo tokko keessa qaabii kan jedhu keessa isheen haala beekumsa hubannoo qaroomina wisdom jedhan ittiin dhalootatti dabarsan sana sababni isaanii guddaan akka subannee keenya garuu hin beeku baay'ee tapha adda addaa jira keessa walgala abbakke maalii uumuun maal baati maaloo inni kun garuu maal ta'e egaa sababaan qaba walaloo koo hundaaf siin jedheera. Ani yeroon yuunivarsiitii jiru dhugaan siin jedha harka dhibba keessaa akka 75 iyyuu barnoota koorratti xiyyeeffadhuun ture. Maaliif akkuma mooraa sana lixeeniin waan hin malle arguu jalqabe mana fincaanii fa'aa keessatti arraba girgiddaa irratti kaartuuniin ka'ee immoo ganda keessa deemu wanti bitaa mirgaa dhaga'u arraba of gaafachuu tan ka'e maanni kun maaliif isa jedhu achitti kitaaba tokkoon argee bakka tiniyyuu ta'a badaa gadi bahin taa'u akka closest taakii keessa ta'a wanti waa'ee Oromoo laalu kuni. Ani garuu isas mucarraa yeroo lama sadii inventorii hojjechuun hojii argadhe samar jaabisaan yuunivarsiitii keessa. Na achi kaataaloogiitu waan jedhu Oromoo religion kan jedhu tokkoon arge. Lambert Bartelsitii barreesse gargaarsaa Dr. Gammachuu Magarsaatiin. Isa keessa bakka tokkotti itti kana qofa fuudhanii Oromoo mallatteessaa. Maaliif iddiitiyyuu akkuma achi keessatti ibsu yaalee caama ta'ee roobaa geedoo xaa'oo maaloo inuma giriinummaa ishee sin dhabdu ija godhachuu sin dhabdu. Resistaansii sarvaayival adversi kondiishinii keessatti illee sarvaayiv gochuu. Kanaaf jecha Oromoo mallatteessaa ishee jettu barreessan jedhi gabaabsaniitu. Ani immoo as deebi'eetan waajaa diniqa keessaa tokko iddiidha. Inniyyuu iddii soora malee gabbattu jedha. Sana keessallee waa hedduu jira. Achumaan lakkii waa'ee kanaa waa jechuun qabaa jedheen xinnoo ishee bal'isuun qaba jedheen taa'ee barreessee warra kaanis jaanuu uumur kuwa malee hadduu qoraattii hin qarabee bishaan oficha malee yaa'u waaqa dhiisaa malee diriiree kana hunda isaanii kaayetan kun hunduu nan dinqu kan iddiin na dinqa. Sababni isaas akkas waan jedhee achiin reediyoo irratti nis darbee Dr. Xilaawun yuunivarsiitii barsiisee yeroo sana isaan immoo reediyoo afaan Oromoo baay'ee hordofu waan afaan Oromoo irratti waan hojjetanuuf. Dhagaanii baay'ee gammadanii sanarraa kan itti fakkaatan barbaadanii yoo barree namoota itti dhaadataa turan namaan isaan tunatti meeqa nan dhaadadhee barfa ittiin dhaadadhee maal jennaan ilaa noo kana qabnaa sin maal qabdu. Faranjiin the 7 wonders jedha. Nuti waa jaadinni qainna 6 wonders. Jedheetti dhaadadhe amma mul'aalu mo'as muudee bee olaanaa fiqaadu inni faranjiin 7 wonders jedhu hundi isaa waan harka namaatiin hojjetan artificial kan Oromoo garuu hundi isaa uumama natural. Sanarraa kaayisan waan jedhe yaaduma Lambert Bartels sana keessattuu kaaseera walaloo sana keessatti akka jarri jedhanitti jedhe akka Lambertii fi Gammachuu Magarsaa kaayeraa. Sanarraa ka'eeti kana gaalaa darbuu waan akkasii babbadaa jira. Yoo xiqqaate kitaaba keessa kaa'amu ishee garuu inuma wal yaadachiisuu taati kan jedhuudhaan. Waan guddaadha. Meegaa walaloo tokko nutti hime. Egaa hundumtuu sababa qabdi siin jedheera. Koomentii naa kennan keessaa Dr. Xilaawun duri qaata kanaan utuun biyyaan baay'ee kana maxxansuu yaade sitti meera firoonti kabarii isaa hojjechiifadhe namicha tokkoon isaanii natti sigaanatti yeroo hunda na qabatanii fa'aa mooraa keessa deemu namatti na waan jedhu naanii walaloon tasfaayee waa'ee afaaniiti, waa'ee aadaati, waa'ee sabummaati, waa'ee eenyummaati, waa'ee seenaati. Sana kan walitti naa cufu tokkoon qaba walaloo koo keessaa yaa madaasaa kan jedhu. Beekumsa moo wallaalumaa, dulluma moo sabiyyummaa, gowwummaadhaa akka jedhan garraamummaa, wal oolchuudhaa walii toluu kan namummaa, maal sababnii maal yakkinee badii kamiin maal dalagnee eetiyyuu dhugaan badee iddee dhabee sobni ka'ee sobaan goobee of ilaalmee yaa intaloo of milladhumee yaa gurbaa bakka kamii hir'inni kee eessa keetu fafa qabaa eessa cabde eessa cittee
eessa doomte eessa jaamte maal keetidha kan naafatee hafanamoo nafa keeti kan xuroofte eenyuun caalaa injirooftee egaa maaliif ree kan jibbamte kan tufamte namummaa kee kan haalamte harree waliin lakkaa'amte maal cubbuun kee maal maqxeetii yakka maalii dalagdeetii hunda keessaa maaliif caalaa maaf bulluqaa inni keetii yaa madaasaa yaa gubaasaa. Singalateeffadha keessummaa koo ta'uu keetiif. Atumma yeroo kanaa kennuu dhugaa dubbachuuf baay'ee galatoomii carraa kana baay'ee galatoomii dhugaa.